qulqulluu waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Samiirra jiraata ture gara biyya lafaa dhufee Maariyaam durbarraa dhalate. Biyya lafaarra naanna'ee barsiise. Du'ee du'a mo'ee ol ba'e. Sichi murtoo sadhumaa kennuudhaaf deebi'ee dhufuudhaaf jira. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Waan hundumaan dursa waaqayyo abbaan keenyaa mootichi moototaa gooftichi gooftotaa hundaa kan qabu hundumaas gochuu ni danda'u biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaafis nageenya nu laatee bakka jiraannu fagoodhaa dhiyoodhaas funyoo isaa funyoo jaalalaan funyoo isaa funyoo Hafuura Qulqulluu kan hin cinne kan hin dachaane kan hin muufamne sanaan harkisee waamee maqaa haadha keenya jaallatamtu dubaroo Maariyaamiitiin asitti walitti nu qabee nu barsiisuu nu eebbisuu nu fayyisuu jaallateeroo. Maqaan Waaqayyo Waaqa abbootii keenyaa maqaan Waaqayyo Waaqa samiif lafa kana uume bara baraan uumama isaa hundaa biratti kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Kabajamoo abbaa keenyaa Daakuu Malkaamuu gaafatamaa dhimma faayinaansii mana lubummaa Nanajjoo, kabajamoo Sooraa Misiraachoo barsiisaa Gammachiis, hojjetaa mana lubummaa Nanajjoo, kabajamtoota abboota luboota, kabajamtoota obboloota daaqunoota, kabajamtoota caasaa garaagaraan hojii mana Waaqayyo hojjechuudhaaf filatamtanii hojjechaa kan jirtan, kabajamtoota maanguddoota biyyaa, abbootii harmootii, kabajamtoota dargaggoota, kabajamtoota daa'imman afaan aannanii, duchaadhumatti ijoollee giiftii keenyaa kan dubaroo Maariyaam, jaalallee qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, jaalallee toloota wareegamtootaa, kan Waaqayyo abbaan keenya jaallatee kabaja laateef hundumaaf jaallattanii kabaja kan laattaniif mana galgalaa sanaaf immoo galaa qopheeffachuudhaaf hunda dhiistanii mana Waaqayyootti kan argamtan maqaa Waaqayyootiin akkam bultanii. Ameen. Har'a geenyee galata kee jennee akka galateeffannu nama har'aa isa nu taasise maqaan Waaqayyo Waaqa abbootii keenyaa lafa kanaati hanga samiitti ba'aa biiftuu hanga lixa isheetti kaabaatti immoo hanga kibbaatti uumama isaa hundaa biratti kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Baga geessanii baga ittiin singa'e. Dhugaadha maatiiwwan Waaqayyo har'a ga'uun waa salphaa miti waa guddaadha. Barreen gaddaa yeroo kana nu wajjin kan turan har'a kan hin jirre jiraachuu malu ta'a. Kaan immoo dhufuudhaaf yaadanii sababii garaagaraa isaan danqamanii kan hafan jiraachuu malu ta'a. Anaaf isiniif garuu Waaqayyo nuuf iyyamee nu jaallatee sa'aatattiitti jiraannu kana dabalata nu taasisee nu laateera. Galanni isaaf haa ta'u. Baga geessanii. Mee sadeessaati xuruu godhaa galateeffadhaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nuuf haa fudhatu. Inni galata qulqulloota ergamoota isaatiitti gammadu Waaqayyo. Inni aarsaa Abeelitti gammade Waaqayyo. Inni aarsaa ixaanaa Zakkaariyaas lubichaatti gammade Waaqayyo. Aarsaa keenyatti, zikrii keenyatti, tajaajila keenyatti, galatoo keenya hundaatti Waaqayyo nuuf haa gammadu. Waaqayyo hunda keenya nu haa eebbisu. Egaa barumsi keenya har'a waliin barannu waa'ee seenaa guyyaa har'aa osoo hin taane waa'ee mana Waaqayyo ijaaramaa jiru kana ta'a. Seenaa Sadaasa 21 yeroo hundumaa waggaa waggaadhaan ni barannaa. Har'a garuu kan waliin barannu waa'ee ijaarsa mana Waaqayyooti. Barumsa keenya kana keessattis yeroo nu kenne waa'ee ayyaana guyyaa har'aattis dhufuu dandeenya. Egaa mata dureen barumsa keenyaa immoo singidduu bulee jiraadhee akkan sin eebbisuuf mana qulqullummaa koo naaf ijaaraa. Seera Ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8.
jechu kun ajaja. Abbaan ajaja kana Waaqayyoodha. Waaqayyo ajaja kana eeyutti laate yoo ittanii yeroo jalqabaaf abbaa keenya Museetti hime. Maal jedhe seetanii? Sin gidduu bulee jiraadhee akkan sin eebbisuuf, akkan sin fayyisuuf, iddoo ani sin gidduu bulee jiraadhu fakkeenya isa samii sanaan akkaataan sitti agarsiisutti mana qulqullummaa koo naaf ijaaraa jedhe. Jarana Waaqayyo inni akkana jedhee abbaa keenya Musee yeroo sanaaf ajaju. Har'ammoo hunda keenyatti ajaja kana kan laatu Waaqayyo. Mee samaayii kana laalaa. Samaayii kana gaafa dafinoo utubaa tokko malee bishaan walitti qabee kan dhaabeedha. Karaa adda biraa daangaan isaa achi gaa as gaa kan hin jedhamne jechuma isaatiin samaayii kana gaafa dafinoo samii ta'e jedhee kan dhaabetu mana qulqullummaa koo naaf ijaaraa jedhee immoo nu kadhata. Dachee lafaa kana bishaan gubbaa isaa tokko malee kan diriirse, bishaanicha immoo lafa kana kan diriirsee kaa'e, bishaan kana immoo akka qilleensi baatu kan taasise, qilleensa immoo akka ibiddi baatu kan taasisetu hojiin isaa dinqii raajii kan ta'etu nama dadhabaa akka of akka keessanii kana mana qulqullummaa koo naaf ijaaraa jedhe. Maaliif laata? Dadhabeetii. Kanaaf itti dhufna. Egaa walumaa galatti utuu Waaqayyo abbaa keenya Museetti ajaja kana laatee fuula dura manni qulqullummaa Waaqarra malee lafarra hin turre. Manni qulqullummaa fakkeenya isa Waaqarra sanaan lafarratti naaf ijaarii jedhe. Egaa kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnee ilaallu waa'een mana qulqullummaadhaa iddoo baay'eetti barreeffamee jira. Hiika gurguddaa 4-5 qaba akka hima isaatiitti. Inni jalqabaa manni qulqullummaa inni jedhamu isa Waaqarraati. Ragaani waa'ee isa kanaa Faarsaa 78:61 Macaafa Raajii Isaayaas boqonnaa 6:1-8 Kakuu Haaraa keessaa immoo Mul'ata boqonnaa 11:19 irraa gala. Manni qulqullummaa Waaqarra akka jiru. Kan lammataa Waaqayyo abbaa keenya Musee irraa eegalee naaf ijaaraa jedhee qajeelfama kennee Museen kan ijaaru kun isa lammaffaadha. Inni sadaffaan walitti qabama amantootaati. Amantoonni walitti qabamanii gaafa iddoo tokkotti Waaqayyoon waaqessan mana qulqullummaa Waaqayyoo jedhamu. Karaa adda biraa namummaan tokkoon tokkoo keenyaadhaa mana qulqullummaa Waaqayyoo jedhama. Hiika arfaffaa irratti tokkoon tokkoon keenya mana qulqullummaa Waaqayyoo jedhamna. Inni shanaffaan immoo mana nuyi keessa jiraannu yeroodhaaf. Isaan kun shanan isaanii manuma jedhanii xaafamanii jiru jecha. Amma akka yama Waaqayyootti kan nuti xiyyeeffannaa goonee ilaallu ajaja Waaqayyootiin fakkeenya samii sanaan lafarratti Waaqayyo naaf ijaaraa kan jedhe kan ilaalla jechaadha. Egaa abbaan keenya Museen bara sana kan inni mana qulqullummaa ajaja Waaqayyoodhaan qajeelfama Waaqayyo kenneen safara Waaqayyo kenneen kan inni ijaaruu eegale mukarraa miti, dhagaa irraas miti, carqii irraa ture, dunkaana irraa ture. Sababiin isaa maaliif yoo jettan biyya garbummaa Gibxidhaa ba'anii karaa deemaa jiru waan ta'eef iddoo Waaqayyo iddoo kana dhaabaa na waaqessaa naaf sagadaa jedhetti diriirsanii dhaabanii Waaqayyo duumessaan gadi bu'ee isaaniin eebbisaa isaaniif qajeelfama kennaa ture. Yeroo tajaajila isaanii raatan immoo dachaasanii baatanii deemu turanii. Sanyii isaa har'a gaafa amajji 11 gaafa taaboti bobba'u sanyii sanannee bakka barbaachisaa isaa dhaabnu sana jecha akka sana ture. Inni kun maal jedhama ture? Dabtaraa Ooriitii jedhama ture. Akkaataa kanaan Museen mana isa jalqabaa carqii irraa hojjete jechaadha. Carqii irraa kan hojjetame kun haga bara Daawititti waggaa 480 taaboti Waaqayyo
carqii kana keessa taa'ee Waaqayyos keessattis galateeffamaa waaqeffamaa ture jechaadha. Waggaa qaafan jedhee waggaa 180 guutuu. Maaliif jechuu dandeessu? Namatu dhibee, nama yaadutu dhibee, nama karoorsutu dhibee. Ofii keenya mana bareedaa mukarraa ijaarrannee keessa teenya. Halluu bareedaa dibnee keessa jiraanna. Garuu mootii Waaqaaf lafaa maqaan isaa Tsillaatiin yookaan taaboti isaa carqii keessa akkamittiin ta'a jedhee nama yaadutu dhibee. Dhumarratti kan yaada kana karoorsee yennaa jettan mooticha Daawitiidha. Mootichi Daawit raajii bara sanaa kan ture Naataanii waamee ofii kootii mana gaariin ijaarradhee keessa taa'aa jira. Taaboti Waaqayyo harka isaan tolchee nuu kenne. Taaboti Waaqayyo quba isaatiin abboommi kunan irratti barreesse. Taaboti Waaqayyo maqaan isaanii qulqulluu maqaan mo'ataa ta'e irra jiru kuni kamittiin carqii keessa taa'a. Ka'ee tananii dhagaarraa muka daana ol hin nyaannerraa mootii Waaqaaf lafaa kanaaf mana isaa ijaaraa fi iddoo galata maqaa isaatiin ijaaraaf jedhee Naataaniin mariisise. Waggaa 180 booda. Naataanis ba'eessa goote hin danda'ama. Waaqayyo si haa gargaaru jedhii jedheeni. Garuu galgaluma sana Waaqayyo karaa raajaa Naataan kanatti dubbate inni naaf hin ijaaru. Harka isaatu dhiigaa kan naaf ijaaru garuu mucaa isarraa dhalatutu naaf ijaara. Garuu waanuma karoorseef waanuma yaadeef waan gaarii ba'eessa gad ani isa eebbiseera. Nama akka yaada kootii nama akka laphee kootittiin jedheera jedhe. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Garana ilaala waanuma gaarii yaaduu keenyaaf ni eebbifamnaaf. Yoo cubbuu kan biraa yakka kan biraa qabaanne waanuma qajeelaa waan Waaqatti tolu waan Waaqayyo jaallate yooma yaadneef yooma karoorsineef eebbifamuun jira beekama. Ni eebbifame ni eebbifame nama akka garaa kootii jedhe. Egaa asirratti waan hubachuu qabdan egaa ittiin deebuutanii hundatu mana Waaqayyo ijaara miti. Harka hundumaatu mana Waaqayyo ijaara miti. Harki mana Waaqayyo ijaaruudhaaf filatame harka eebbifamaadha. Garuu Daawit akkana jedhee yaadee harka keetu qulqulluu miti naaf hin ijaartu jedhe. Isin eenyudha warri mana Waaqayyo ijaaraa jirtan? Isin eenyudha amma warri koree taatanii jirtan amma? Isin amma eenyudha sabakaa gubaa'ee taatanii bara gadaa keessanii keessa yeroo manni Waaqayyo ijaaramu keessatti hirmaannaa gochaa kan jirtan? Isin abboonni harmoonni obboloonni humna keessaniin beekumsa keessaniin maallaqa qabeenya keessaniin mana Waaqayyo ijaaruudhaaf filatamtanii ijaaraa kan jirtan eenyudha? Fagoodhaa dhiyoodhaa kan dhuftan. Manni Waaqayyo mana Waaqayyo keessa jiraatu eessa? Tokkumaadha. Manni Waaqayyo meeqa? Tokkumaadha. Gowwaa namaatu gargar hiree akka gaggeessaadhaaf akka tajaajilaaf akka naannootti akka nu ta'utti naannoo irratti ijaarrachaa jirra tokko. Tajaajilli ishee tokko, seerri ishee tokko, qiddaaseen ishee tokko, waan ishee tokko. Kanaaf nuti carraa beessa qabnaatiin ni baay'inaa. Maal jedha seetanii maxaafa raajii Agee boqonnaa 2 lakkoofsa 4-5 isin yaa saba biyyichaa jedhe. Isin yaa saba biyyichaa ol ijaaraa mana koonaaf ijaaruudhaaf gurmaa'aa jabaadhaa jedheen. Isin yaa uummata biyyichaa jedhe. Biyya lafaa kanarra kan jiraannu jechaadha. Harka keessan waan gaarii hojjechuudhaaf jabeessaa jedhe. Lakkoofsa 9 Kanaaf Daawit akkana jedhee yaade waanuma akkana jedhee yaadeef Waaqayyo nama akka yaada kootii nama akka garaa kootiittiin jedhe. Sagana kan argattanii maxaafa Saamu'eel boqonnaa 7 agartu kana. Akkana Waaqayyo yoo ittiin jedhaleen gammade. Egaa mucaan isaa akka ijaaruudhaaf mucaa isaa kana waamee maal jedheen Waaqayyo si filateera. Mana isaa akka ijaartu si jaallateera. Nama ta'ittiin jedhe. Maxaafa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 2 tokkorraa argachuu dandeessu. Waaqayyo si jaallateera. Mana koo naa ijaarta siin jedheera.
egaa mana Waaqayyoo ijaaruudhaaf maal ta'e jedhe? Nama ta'e jedhee maasila immoo bineensaa jira. Namni nama ta'e miti. Nama jechuun nama yaada qajeelaa qabudha. Nama waaqummaa Waaqayyoo dhugaatti isaaf galee manni Waaqayyoo mootii Waaqaaf lafaa sooressa sooressotaa jabaa jabootaa uumaa uumamtootaa kan ta'e isaaban ijaare jedhee nama lapheetti dubbiin galeefidha. Nama imaanaatti kenname bakkaan ga'uudhaaf nama carraaqudha. Nama ta'e ittiin jedhu sinis nama ta'a. Mana Waaqayyoo keessa kan jiraattan hojii harka Waaqayyoo kan taatan Waaqayyo sin jaallatee jennaan mana koo naa ijaaraa isiniin jedhee jaarraa keessan keessatti filannoo bareedaa kanatti sin fideeraatii nama ta'a. Dhagaan ta'inaa, harreen ta'inaa, horiin ta'inaa nama ta'a. Yeroo tokko jira namni sassatuudhaaf jedhee yeroo inni qodaa ta'u. Yeroo baay'ee nan dubbadha kana waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa karaa deemanii turan. Abbaa manaa fi haadha manaatu karaa deemu turan jedhanii. Gaafa makiinaa yaabbatanii lafa yaadan deemuudhaaf jedhan gatiin geejjibaadhaa birrii 40 lama taatanii 80 kaffaltu ittiin jedhe. Isaan kan isaan qaban garuu birrii 40 malee hin qaban. Amma haati manaa kottu akkas godhaa jetteen sanaa jarri malan gashe waan ta'e. Mee qodaa keessa madaabaraa keessa naqaa'iiti. Kun qodaa kana naaf fa'i jedhi. Yommuu kana sirrisee gatii geejjiba keenyaa kanaan lafa yaada keenyaa ga'uu danda'a jette jaartitu mala malaa jira. Dhuguma jette jedhee makiinaa jala naanna'ee madaabaraa musliimii midhaan dibatachuudhaaf baatanii deemaa jiru. Jaartii madaabaraa keessatti ruuqee afaan madaabaraa hidhee qodaa kana immoo naaf fa'i qodaa kana achiin deemaa jedha. Warri makiinaatti mi'a kana yeroo fe'uudhaaf jiran akkam godhu. Jalqaba lafaa kaasanii madaalanii dhaadanii gatii tilmaamu miti. Gaafa madaabaraa tilmaamanii lafaa kaasuuf jedhani jaartii isheen qodaa taatee achi keessa jirtu kun gatiin qodaa kanaa qofaatti bira 100 jedhe. Tila malee mootti qannase. Amma gaa 140 ta'uu isaati gatiin jiraadha. Ilaa yeroo tokko namummaa gad dhiibnee gaafa qodaa ta'u dheechiitu dabalama. Balaatu dabalama, dhukkubatu dabalama, kisaaraatu dabalama malee bu'aan hin argamu. Egaa nuyi na warra kisaaraan dhayichi balaatti dabalamu miti. Warra eebbi dabalamaa fi deemu malee kanaaf nama ta'a malee qodaa hin ta'inaa. Yeroo tokko namummaa gad dhiibnee kan biraa gaafa taanu badiisi eeggamutti dabalama waan ta'eef. Kanaaf nama ta'e ittiin jedhu sinis nama ta'a jechuu barbaadan akkana jedhe. Namummaa keessan beekaa nama ta'a akka nama taane mana isaa ijaarru Waaqayyo nu haa gargaaru jedhaa kaa. Yaa Waaqayyo nu gargaari jedhaa. Yaa Waaqayyo laphee nu kenni jedhaa kaa. Iyya masaa nuuf haa ta'u. Yommuu kana amma gaa Solomoonitti kenname imaanaa guddaan galfati cimaan. Solomoonis yeroo kana edda akkana jetteetiin anamma daa'ima yeroo sana umuriin isaa dargaggeessa jiradha. Dargaggeessi laphee qajeelaadhaaf imaanaa abbooliin isinitti kennanii haalaan kan fudhattanii simattan yoo ta'e Waaqayyo isin wajjin ta'a beekaa. Dargaggeessa taatee ijoollee taatee utuu jirtu Waaqayyo jaarsa si godha beekaa. Yeroo tokko jaarsi yeroo jaarsummaa gadhiisee waa biraa ta'us jira. Yeroo ijoolleen immoo akka jaarsaa ta'an jira. Yaadadhaa jaarsolii sana sadan bara Naabutee warra turan. Elzaabeeliif akka aariidhaan dogoggoranii raatanii birrii fudhatanii nyaata afaan bushaa tokko qabatanii maanguddummaa isaanii irraanfatanii warra Naabutee irratti du'a masakkaran. Jaarsa beekaa jaarsa warra akkasiidha. Bifa isaaniitu jaarsa malee qalbiin isaanii jaarsa miti, hojiin isaanii hojii jaarsaa miti, jaarsa hojiin isaa akkas miti. Kan akkasii ta'uu immoo nu hawwasu jedha. Egaa amma maal jechuun barbaade waatiiwwan Waaqayyoo amma yeroo kana Solomoon immoo akkana jedhe. Egaa yaa Waaqayyo mana koo naa ijaari jetteetta, uummata koo naa geggeessi jetteetta, ani garuu ijoolleedha. Biyya kana keessa kan jiran kan na hangafan baay'eetu jiru, beekaan baay'eetu jira, sooressi baay'eetu jira. Garuu edda ijaari naan jette immoo ilaamee aarsaan si dhiyeessa, aarsaan si dhiyeessu naa fudhadhu na eebbisi jedhe. Jalqaba duraa aarsaa dhiyeesse, aarsaa galata. Yommuu kana Waaqayyo edda aarsaa dhiyeessee fi booda aarsaa kee naa dhiyeessetti gammadeera. Mee maal akkan si godhu gaafa barbaadda jedhee Solomoonin gaafata. Solomoon dhugaa akkana jedhe. Yaa Waaqa ani waa biraas hin gaafatu. Hubannaa, ogummaa,
beekum satti mana kee jaarunaa kennite waa beeku kadhate waa sadi ammatu waaqayyo siniin maal sinii kennu jedhe sin gaafate maal jettu laata jedhame ijoollee maal jettu birrii warqee turree qaama faashinii bara dhirsa inni dhiiraammoo niitii hojii akkana jenna waan muraasaa dubbachuun gaariidha inni garuu maal kadhate birrii sin kadhan ajjaabiin kadhan ammaakaariin kadhan beekumsa hubannaa ogummaa naa kenni jedhe jarana kun sadi jiraannaan isaa jira beeka hubannaan jiraannaan gaa'illi gaariin jira beekumsi jiraannaan birriin jira wanti isaayyuu jira kun sadan jiraannaan kun sadan hin jiru taanaan garuu isaan kanaaf maal jedheeni ogummaa naa kenni beekumsa naa kenni hubannaa naa kenni gaafa jedhu waaqayyotti gammadee jedha waaqayyotti gammadee raatee maal jedheeni birriin akka kadhanne waan na kadhachuu qabdu baay'ee qabdatu ta'e kan caalu waan na kadhatteefi aan birrii sii kenneera beekumsa sii kenneera hubannaas ogummaas sii kenneera gara fuulduraatti ijoolleen keessa ogummaa kee kanaan jiraatu jira ogummaan biyya lafaarra jiru hundi isaa kan Solomoonis beeka xiyyaarri dirooniin maaloon damee godhate malee kan Solomoon gaafa sanaaf kenname kana kan argattan maxaafa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irraa agartanii maatiiwwan waaqayyo kanaaf warri mana waaqayyo keessa hojjettan abboota luborraa kaasee obboloota daaqonotarraa kaasee lallabdoonni faarfattoon koreewwan garaa garaa taatanii kan jirtan waaqayyoon galgalaaf ganam hubannaaf ogummaa kadhadhaa beekumsa kadhadhaa akka Solomoonii keessumatti koree ijaarsaa taatanii asitti iddoo garaa garaatti mana waaqayyoo kan ijaaraa jirtan yaa Waaq jedhaa galgalaaf ganam beekumsa naa kennikaa ogummaa naa kennikaa hubannaa naa kennikaa jedhaa yoo kana kadhattan waaqayyo dabalee kan sin barbaachisu noo beekaati siniidhaaf maal akkana jedhee jira wangeela Maatewos boqonnaa 6 utuu ati nan kadhatin waan ati na kadhachuudhaaf jetteyyuu beekaa waaqayyo keenya beekaa karaa adda biraa tokkoffaa ergaa Phexros 5 gubbaa irratti immoo yaaddeessaa kee yaaddoo kee natti gati dhiisanii beekaa furmaata siif hin laadhaa jedhe galanni maqaa isaatiif haa ta'u egaa akkana jedhee raatee itti kenne kadhannaa isaaf deebii laate yommuu kana galgala waaqayyo hundumaa badhaasetti laate abbaan isaa Daawitis inni karoora sana karoorse birrii qabu warqee qabu waan hundumaa fuudhee raateetoo mucaa isaatti kenne ummata biyyichaas walitti qabe yaa ummata biyya kanaadhaa jedhe amma mootii Waaqaaf lafa mana isaa ijaarra iddoo galatoo isaatii iddoo bultoo isaatii ijaarra waggaa 480 guutuu dunkaana keessa ture amma dhagaa gurraacharraa muka daana waliin nyaanni muka filatamaarraa ijaarra ilaa ani mana kana ijaarsaaf jecha ilaa warqee kanaan dura kaa'ee fide ilaa kunoo fideera miizanaan safaree laate birrii jiru warqee jiru hundaa hin dhangalaasa gabi egaa ani kenneera yaa ummata biyyichaas immoo maal jettu jedhee jedha ummata biyya sanaas Daawit barsiisaa isaanii Daawit mootii isaanii faana bu'anii isaanillee gad dhangalaasanii jedha maxaafa seenaa baraa isa tokkoffaa boqonnaa 29 lakkoofsa 1 irraa kaastanii yoo ilaaltan inni warqee dhangalaase birrii dhangalaase dhagaa gurraachaan qopheesse ani kenneera isinis kennaa warri waaqayyoon jaallattan jedhe warri waaqayyoon jaallattan gad dhangalaasan yeroo kana ture egaa Daawit akkana jedhe ani eenyudha jedhe mboo'e birrii lafa guutu ijaarsa mana waaqayyoo kanaaf kan barbaachisu gaafa lafa guutu ani eenyudha yaa waaqayyoo ummati kunis eenyudha amma wanta siilaanne haaraa siilaanne miti jedhe isumati nuulaatte deebinee siilaanne malee jedhe sirriima miti jedha amma inni ni waaqayyo lansa kamidha amma warra macaal baaseetti bittan kun kan keessa ni zillaattan isanis ni laatte deebistanii laattan dachaa godhee baay'isee sinii falaatu akka bokkaa roobse sinii falaatu warra laattan sinii falaatu warri laachuun dandeenyes akka laattaniif sinii falaatu jarana inni leelaachuun dagamne harka keenyatu qabee gadhiisuu dide
arkilachuuf gaafa jettu ciqaleetu qabe waaqayyo gingishaan obataasisu kan of keessatti waan hambise maaliif gingishaadhanii waaqayyoodhaaf kallaan akka gingishaa goone akka laannu inni immoo akka bokkaa akka roobsu ija masaan ofaa ta'u inni jedhaa galateeffadhaa nuti kana deemtoota waan qabnu kana godhisnee deemna kan akka goonuuf kan nu taasifte galata kee haa ta'u jedhe Solomoonin fuudhee in ijaare waggaa 7 ijaare mana mootummaa faana dabalee in ijaare erga ijaaree booda gubbee isaarra gulalaati kaa'e Daawitis yeroo mucaan isaa kana jalqabu amma manni waaqayyo ijaaramee xumuramutti ani hirrina hin qabu ani boqonnaas hin qabu inaaffaan mana keetii abidda godhee na gubee yoon xumurama jedhee raatee tosa mucaa isaatti kenne bira dhaabatee toosisaa ture jecha egaa Solomoonis ni ijaare ni xumure dibata qulqulluudhaan qulqulleesse taabota waaqayyoo eebbisee keessa galchee edda sanaa booda ummata biyyichaas waamee ummata saduukaa hiriira sanaafis zikriin qophaa'ee gumaa gumaatti kuudhee isaaniif kenne jedhe gumaa gumaatti gaafa eebba mana sanaadha hundi nyaatanii dhuganii gammadan jedhe waaqayyoon akkana jedhee ummata dura dhaabatee galateeffatee yaa Waaq naa ijaari jette kunoo nan ijaare kunoo nan xumure dibata qulqulluu ati Museetti laatteen qulqulleessee taabota kee keessa kaa'e kan kee ta'uusaa manni ijaarre kun kan kee ta'uusaa iddoo bultoo kee baraa baraa ta'uusaa kottu mirkaneessi kottu waadaan haaseen jedhee gaafa inni kadhatu waaqayyo duumessaadhaan duumessichi immoo duumessaa abidda qabuudhaan waaqarraa gadi bu'ee dhufee mana qulqullummaa sana oomishee dadagalanni waaqayyo akka ta'u ila oomishee mana qulqullummaa sana duumessaa dhufee oomishee waaqayyo yeroo Musee wajjin haasaa ture duumessaanii mana qulqullummaa carqii irraa tolfame sana gaafa kaleessa achitti isaan eebbisaa ture duumessaan gadi bu'ee ture amma gaafa Solomoon mana kana dhagaa bareedaa irraa bifa adda ta'een gaafa jaarus waaqayyo duumessaan gadi bu'ee dhufe akkana jedhe yaa Solomoon kan eebbifamte ta'i ummati kunis kan eebbifaman haa ta'anii mana qulqullummaa sinnaaf ijaartan kan ani filadhee fo'adheera iji koo yeroo hundumaa achi ilaala gurri koo yeroo hundumaadha gara kadhata iddoo kanaa dhaggeeffata bara baraan laphee koo keessa yaada koo keessa kaawwadheera kan immoo waadaan siif seena dhalootatti bara baraan filadheera ummati kun yakka dalaganii seera koo cabsanii ani immoo isaanitti aare yoon isaan adabe minaan isaanii irratti awaannisa yoon erge bokkaan asmaraadhaa yeroo roobuu dhaabaate garuu iddoo kana dhuftanii gaaddii galtanii yoona kadhattan dafee waaqarraa dhaga'een dhiifama siniifan godhaa kan immoo waadaa sinii seeneera jedhe galanni waaqayyootiif haa ta'u. Manni qulqullummaa jalqabaadhaa fakkeenya sasamii sanaan bara Solomoon keessa akkanattiin ijaaramee akkanattiin eebbifamee jecha kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu lammaffaa matsaafa seenaa baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 11 haga 16 arguu dandeessu. Jarana manni kun waggaa 730 tajaajila addaa kennaa ture. Addunyaa kana keessaa lafa itti argamu Yerusaalem qofaadha. Lafa manni kun itti ijaarame immoo addunyaa kanaa dhaabu handhuura walakkeessa kaabaa kibbaa baalixaa lafa namni dhufee itti waaqessuudha giddu galeessa. Waa'ee isa kanaadhaa Daawitis waan raajee qaba. Faarsaa isaa 73 yookaan 74 lakkoofsa 12 dubbistanii walaaltan akkas jedhamitiire. Faarfannaan gaafa madaalamii jedhamu misbaakiinsaa Waaqayyo durumaan dursee mootii addunyaa kanaati. Addunyaa kana kan tolche kan uumeedha. Garuu addunyaa kanaaf qoricha immoo wiirtuu addunyaa kanaa walakkaa isheetti taasise. Kanaaf handhuura addunyaa achitti dhalate addunyaa hundumaa ol ga'e. Achitti barattooti ka'an, achitti kitaabni caafame, achitti waan hundumaa ta'e addunyaa hundumaa achi ba'e ol ga'e waan ta'e. Waa baay'eetu jira naaf ta'u.
waggaa 430 booda garuu Israa'eloonni mataa jabaatanii Waaqayyoon dhiisanii Waaqa harkee waaqessuu jalqabanii Waaqayyoon isaan dhiise. Waaqayyo deddeebisee raajota kaasee isaan barsiise itti dheekkame dhaga'uu didanii. Gaafa isaan dhaga'uu didan mootii biyya Baabiloon Naabukadnezar isaan irratti erge mana qulqullummichaas akka inni gubatu ta'ee isaan immoo qe'ee isaanirraa qabeenya isaanirraa jireenya isaanirraa biyya Baabiloonitti booji'amanii waggaa 70 adabaman. Waan maal godhaniif jecha waan taabota Waaqayyoo dhiisanii mana Waaqayyoo kunuunsuu dhiisanii tajaajila mana Waaqayyoo dhiisanii Waaqayyoon sodaachuu dhiisanii gara nyaataaf dhugaatii gara Waaqa harkee waaqessuutti waan deebi'aniif waggaa 70 adabaman. Manni isaanii biyyi isaanii maal ta'e mana waangee mana waraabessaa ta'e. Agartanii jira mana waangee mana waraabessaa kan nama deemu Tsallaatiin sun bara sana utuu wanti kun hin ta'in dursee karaa mootichi Saabaadhaa biyya Itoophiyaa dhufe biyya Itoophiyaa jira. Isaan garuu adaban kunis adaba isaaniif kaasa. Adabaa isaanirraa kaasa. Indaa'uma amma Hidaaltsiyoon jechuun guyyaatti taabota Waaqayyo Museetti kenne sun sababa cubbuu jaraa isaan jalaa miliqee dhufe biyya keenya Itoophiyaa galeedha. Sadaasa dirmi tokko kanaaf jaallatama tokko. Sababa guddaa afurtu jira sadarkaa kun tokko. Egaa kanatti booda deebina nafa taa'u. Amma gaa'idda waggaa 70 adabamanii booda ammoo Waaqayyo mana isaaf ni naafaa. Waan kaleessa waadaa seene sanaaf ni naafaa. Gaafa jarri gaabbii galanii yaa Waaqin balleessine yaa Waaqin dogoggorree si biraa bade miti nu biraa bade. Kanaaf biyya keenyatti nu deebisi. Akka biyya ormaa kana keessaa deebinee galu nu taasisi. Nuti immoo gaafa deebinee gallu isa jalqaba mana keenya ijaarramin mana kee ijaarra. Maasii keenya kun ummanna miti dura mana kee ijaarra. Atumti deebisi jettu nu gashedhanii kadhatan. Yeroo isaan deebisanii kadhatan amma immoo Waaqayyo Nahimiyaa kaase, Izraa kaase, Aagee kaase, Zerubaabeelin kaase dhaqaa ijaaraa jedhe lafa duwwaa irratti 4 ta'anii dhaqanii jalqaban. Maxaafa Nahimiyaa dubbistanii walaaltanii boossu. Maxaafa Nahimiyaa boqonnaa 1 dubbisaa laala. Akka isaan deebisanii lammaffaa ijaaruudhaaf kaka'an. Mee maxaafa raajii Aagee boqonnaa 1 dubbisaa galaati. Mee maxaafa Izraa dubbisaa laala. Maxaafa Izraa suuta dubbisaa laala. Imimmaan hin qabattanii. Egaa Waaqayyo akkuma namatti dheekkametti nafu galgala namatti dheekkamee namatti haaree nama dhiifama namaaf godha. Waaqayyo gara laafessaa farjaadha kan akka isaatiin jiru. Kanaaf booda isaanitti araaramee isaan gargaaree si'a lammaffaadhaaf deebisanii ijaaran. Ijaaranii xumuranii Tsallaatii keessa kaa'an. Gaafa keessa kaa'an imimmaan dhangalaasanii lafarra gangalatanii bu'anii jira. Gaafa eegaman qulqullummaa sana lafarra gangalatanii bu'anii dhuguma deebinee gallan jenne dhuguma manni Waaqayyo ijaaramee Waaqayyo wajjin hariiroo keenyatti humna hin jenne yaa Waaqa galata kee haa ta'u jedhanii imimmaan dhangalaasanii bu'anii jira. Mee maxaafa Izraa 66 keessa dubbisaa laala. Egaa nuti garboonni isaa kaanee ni ijaarra. Waaqayyo mootiin samii lafaa uume immoo nu gargaara jedhanii jedha. Maxaafa Nahimiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 gaafa isaan deebisanii ijaaruudhaaf jedhan namni 3 Xoobiit, Sanbaaliit, Geessan kan jedhamu mormaa turan. Nuti illee ni ijaarra. Garboonni isaan ijaarra kaanee ni ijaarra. Waaqayyo nu gargaara. Isin garuu warri nu mormitan kun biyya Yerusaalem keessatti mootummaa Waaqayyoo keessatti yaadannoo isin qabdan eebba isin argattan nuti garboonni isaan ijaarra jedhan akkuma jedhan ijaaran jarri sun yaadannoo dhaban eebba dhaban. Jaalala yeroo manni Waaqayyoo ijaaramu kan mormitu jirti ijoolleen Daabiloos. Warra ofitti yaadannoo cufanii, warra ofitti eebba cufanii, warra Waaqa biraa barakata ofitti cufan jiru warras jiranii. Waaqayyo isaan gargaaru jedha. Isin manni mootii Waaqaa lafaa gaafa ijaaramu of kennaa. Nuti garbooti keenya ijaarra jedha. Harka keenya jabeessi jedha. Laphee guutuudhaan kakaa akkanatti hin deebisanii ijaaran. Egaa manni inni qulqullummaan gooftaan keenya kakuu haaraa keessatti
dhalatee gaafa guyyaa 40 dubaroo maaramiin geessite wangeela Luqaas boqonnaa 2:22 isa kanaadha. Akka seerri Musee jedhutti gaafa guyyaa 40ffaasaa mana qulqullummaatti geessitee jedha Luqaas 2:22. Raajaan Waaqayyo Simoon kan keessatti waa'ee dubaroo maaramii raajii raajee mana qulqullummaa kanaadha. Luqaas 2:25 kaasee harmeeni abbaan warraa ishee erga irraa du'ee booda bara 87 guutuu kadhannaadhaaf laguun mana Waaqayyootti deddeebi'aa turtee jedha Haannaa kan jedhamu. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:37 mana qulqullummaa keessa kadhannaadhaaf laguudhaan galgalaaf ganama deddeebitee kadhachaa turte. Otoo akkanatti deddeebitee kadhachaa jirtu gooftaan gama dhalafaa qaba. Agartanii jira. Namni mana qulqullummaa kanatti galgalaaf ganama deddeebi'u eenyuun argata? Kiristoosin argata. Eenyuun argata? Dubaroo Maariyaam argata. Karaa biraa ayyaana oggaadhaafis dubaroo Maariyaam gara Yerusaalem gaafa dhaqaa turan sana gooftaa Yesuus Kiristoos nama mucaa waggaa 12 gaafa ta'u fudhattee dhattee turte. Fudhattee dhattee ijoollee dhiyyaa wajjin jalaa miliqee ture. Adeemsa guyyaa tokko deemtee biraa dhabde. Guyyaa 3 barbaadde. Guyyaa 3 godhe satti agarte mana qulqullummaa keessatti agartee jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:39 kaasee haguu dandeessa. Maariyaam mucaa koo anaaf abbaan kee Yoosef guyyaa 3 guutuu si barbaadaa turreemi. Ataddana jirtaa jennaan eessa na barbaadanii iddoo biraa mana barbaadanii iddoo diida biraa mana barbaadanii mana abbaa kootiin mana kadhataa kana keessa jiraachuun akkanaaf ta'u beektanii reeja eegalamni Waaqayyo qabata. Har'as gurra kan qabdan iddoo biraan barbaadinaa Kiristoosin mana qulqullummichaa keessa jira. Jalqaba isaatu jalqabe isumatu eebbise. Har'as kachi keessa jira waan ta'eef iddoo biraan barbaadin as keessa jira. Karaa biraa gaafa Hosaayinaa maal godhe? Gaafa Hosaayiinaadhaa wangeela Maatiyos boqonnaa 21 kabaja guddaadhaan faaruu guddaadhaan gaafa mana qulqullummaatti ol seene sana mana qulqullummaa keessatti warra gugee nagadan, warra oolaa nagadan, warra kan biraa nagadaa daldala foon nagadan alangaadhaan garafee keessa gadi yaasee maal jedhe? Mana abbaa kootiin mana kadhataa jedhee caafamee jiru wal qabxuu gootanii jedhe yaadee kee baase jedhe. Taabota baase miti, kabaroo baase miti, cinaasalee baase miti, qodaa mana qulqullummaa keessaa baase miti, kan hin malle baase. Maaliin gugee baase? Fakkeenya hafuura qulqulluudhaan fakkeessanii kan foon isaanii nagadantu jiru waan ta'eef isaanii baase jechaan. Oolaa amma bara sanaatti dhiiga oolaatu aarsaa ta'ee dhiyaachaa ture. Kana booda dhiigi oolaas keessatti hin barbaachisu. Isin hangafi lubootaadhaa oolaa sana namni manaaf dhariitanii achi keessatti kan biraa kunuunstanii guddistanii isa gurgurattu. Gurgurtanii immoo qaltanii immoo nyaattu. Kana booda kun hin barbaachisu. Oolaa sin nyaachuu qabu oolaan faasikaa keessanii anaa jechuudhaaf jechaadhaaf. Agartanii liciti akkasii qaba. Kanaaf manichi mana qulqullummaa isa si'a lammaffaadhaaf fakkeenya samii sanaan ijaaran sanaadha jecha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo inni bara keenyaa iddoo hundumaatti akka ijaaramuuf saganatti aansee gaafa ol ba'uudhaaf jedhes magaalaa nagaa keessaan ba'ina mana qulqullummaa keessa jiraadhaa jedheera. Luqaas 24:49. Barattoonni isaarraa baratanis kadhannaadhaaf laguudhaan mana qulqullummaatti deddeebi'anii kadhachaa turani. Da'oo dadhabootaa taa'ee achi kan jiranis fayyisaa turan. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 nan dhiisa kanan ga'a. Barattoonni illee as keessatti kadhachaa turan. Hojii ergamootaa boqonnaa 3. Mee inni kakuu haaraadhaa iddoo hundumaatti akka ijaaramuuf yoomii kaasee akkamittiin iyyama eenyuutiin kan jedhu immoo ilaala. Gaafa gooftaan keenya gaafa jimaataa fannifame dhiiga gooftaa keenyaa ergamoonni qeensaniiru. Keessumatti akka biyya Itoophiyaatti dhiiga gooftaa keenyaa kan qeense qulqullaa'uu Uraayilii. Qulqullaa'uu Uraayiliin qeenseetoo biyya Itoophiyaa guutummaarra facaaseera. Maaliif jennaan dhiiga Kiristoosiin addunyaan kun qulqulloofti waan ta'eef, fayyiti waan ta'eef, dhiigni isaa fayyisaadha waan ta'eef, kanaaf dhangalaasuun isa barbaachisa waan ta'eef, lafa dhiigni isaa cobe kanatti edda gooftaan du'a moo'ee ol ba'e booda sanee gaafa 20 bara 53 biyya Filiiphisoos keessatti
barattoota isaa warra du'an du'aa kaasee warra fagaatan eessee walitti qabee gidduu isaanii teessisee mana qulqullummaa lafa dhiigni bocometti naqaa ijaaraa. Akka sagaafa Museetti agarsiisee akka gaafa Solomoonitti mee fakkeenya samii sanaan naaf ijaaraa jedhee Waaqayyo qajeelfama kenne. Qajeelfama kanaan manni qulqullummaa kakuu haaraadhaa ijaaramuu eegalee jechaadha. Inni gaafa sanaadhaa maqaa dubaroo maaramiidhaan yaadannoo taasise. Sagaafa tokkoffasa. Barattoonni gaafa sanaa kaasanii addunyaarra gaafa wangeela lallabuudhaaf deeman lafa deemanitti lafanni dhiigi Kiristoos jirutti gadaami bataskaana buuressan. Bataskaan asitti ijaarame kunis akkaataa kanaan ijaarame addunyaa hundumaa ol ga'e. Lafanni hin geenye sichis garaan ijaarama. Sakalanuu kenne galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u galateeffadhaa. Mata dureen barumsa keenyaa maalidha? Isin gidduu bulee jiraadha akkan isin eebbisuuf maal goonaa ijaaraa? Mana koonaa ijaaraa. Amma gaa guutummaa isaatti dubbanna yoo jenne guyyaan har'aa miti jii tokko nun ga'u waa'ee mana qulqullummaa hubannoodhaaf kun singaa amma nan cuunfa. Manni qulqullummaa Waaqayyo naaf ijaaraa jedhe kun anaaf siniif maali? Ijoollee Addaamiidhaaf maali? Warra fayyina barbaadaniidhaaf maali? Manni qulqullummaadhaa akkuma maqaa isaatii mana adda ta'edha. Tokko tajaajila fakkeenya isa Waaqarraa iddootti argamu qabadhaa. Manni qulqullummaa kun tajaajila as keessatti godhamu kun fakkeenya isa Waaqarraadhaan kan tajaajila keessatti hirmaannu. Adda wanti ijaarsi isaa samaa irraa dhufe tajaajilli keessatti godhamus fakkeenya isa samaa irraati malee fakkeenya kan lafarraa miti. Kanaaf ragaan isiniif kenna. Macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1-8 fi mul'ata boqonnaa 11-19 ilaalla. Macaafa raajii Isaayyaas fudhattanii waggaa falaaltan Waaqarraa warri tajaajila luboonni 24 maqaan isaanii walii galaa Suraafeel kan jedhaman qodaa aarsituu ixaanaa qabatanii mana qulqullummaa kana keessatti naanna'anii kallattii arfanuudhaanuu ixaana axxanu turanii. Yeroo ixaana kana axxan immoo si'a sadii qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa ulfinni keessa miidhaan lafa guutee jira jedhanii gonfoo isaanii lafa kaa'anii too galata Waaqayyoodhaaf dhiyeessu turanii. Waaqayyoos mana qulqullummaa sana keessa wayyaa ulfina qabeessa uffatee gidduu isaanii taa'ee jira ture. Jedha galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa galana jiraan tokko isinitti hima. Isa achirraa keessa Waaqayyootu jira. Kana keessas gooftaatu jira. Gooftaan akkamitti jira? Foon isaaf dhiiga isaatiin jira ka. Irra buleen isin eebbisa jedhee jira ka. Achirra xillaatiitu jira. Addana xillaatiitu jira. Achirraa sadii qulqulluu jedhu, asirraa sadii qulqulluu jedhu, ganama gaafa gidaanii yeroo qiddaasee achirraa aarsituu ixaanaatu jira, as keessa aarsituu ixaanaatu jira. Achirraa kallattii arfanuu naanna'u, asii kallattii arfanuudhaan naanna'u. Kanaafuu fakkeenya tajaajila isa Waaqarraa iddootti argannuudha. Kanaaf as jiraachuun nuuf gaarii miti irree jedhama. As jiraachuun nuuf gaariidha. As akka jiraannu kan nu taasise galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf manni qulqullummaa kun lafarraa gonka fakkaattii hin qabu. Uffannaan lubootaadhaa isaan sun kochoo ja'a qabu. Har'a luboonni as keessa tajaajilan uffannaan isaanii fakkeenya kochoo ja'adhaan hodhameera. Ilaalaa kochoo ja'a qabu uffannaan isaanii iddoo keessaa yoo. Kanaaf hundi isaa fakkeenya samaa irraatiin ajaja Waaqayyoodhaan iddootti geggeeffamu waan ta'eef manni qulqullummaa kun adda. Kan lammataa iddoo itti mucummaa Sillaasee argannuudha. Maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluudhaan luba Phaaphaasiin muudee fannoo gooftaadhaan eebbifamnee dibata meeroodhaan chaappeffamnee iddoo itti mucummaa Waaqayyo argannuudha. Inni dhiiraa dhalatee gaafa 40, isheen shamarranii gaafa 80, inni immoo tochiin ga'ii naqee dargaggeessa ta'e akka amanee dhufetti iddoo itti mucummaa fudhatu. Iddoo kanatti iddoo mucummaatti argamnu jiran bishaan saayyuu isa cinaacha gooftaa keessatti dhangaleessanaan cuuramna beeka. Kanaaf iddoon kun iddoo addaadha. Naaf ijaaraa isin gidduu buleetan kana isinii godhachuu isaatii. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Inni sadaffaan ulfaataa foonsaa
kabajamaa qulqulluu dhiigasaa iddoo itti nyaannee dhugne cubbuu irratti qulqulloofnu waaqayyo wajjin tokkummaa qabaannu karaa dheeraa ittiin deemnu galaa chaappaa ittiin chaappeffamnudha. Kanaaf sin gidduu bulee jiraadhe sin eebbisa gaafa jedhu sin fayyisa gaafa jedhu kanatti argattu jecha isaati. Inni arfaffaan iddoo itti galaa baraa baraa qopheeffannudha. Iddoo itti galaa baraa baraa qopheeffannu. Iddoo itti galaa karaa dheeraa itti qopheeffannudha. Garaa samaa'itti deemuudhaaf mee lafa kanaa kaasaati amma gannataatti kiiloomeetirii natti hima. Mee maaliin immoo dhaqamu? Asii kaasee Addis Ababaan beekamaadha. Asii kaasee Awurooppaan Afrikaan beekamaadha. Fageenyi isaa beekamaadha. Safaramaadha. Garuu asii kaasee gannata dhaquun safarri isaa meeqa eenyu abbaan beeku? Asii kaanee Afrikaa dhaquu Addis Ababaa dhaquu iddoo biraa dhaquudhaaf galaa kan biraa waraqaa eenyummaa kan biraa qaba. Asii baanee garuu fuula Sillaasee dhaquudhaaf Aariyaamiin dhaquudhaaf waraqaa eenyummaatti hin deemne maal fakkaata? Galaa fudhatanii deema maal fakkaata? Eessatti qophaa'a? Eessatti kennamu? Asitti kennamu. Chaappaan sun dhiigasaa foonsaati. Mallattoo fannoo isaati. Eenyummaa kiristaanummaa keenyaaf eessatti arganna? Asitti argama. Kanaaf iddoon kun adda. Kanaaf naa ijaaraa jedha. Ijaaruu qabnu irratti iddoo waan kanatti argamu waan ta'eef ijaaruu qabna. Inni itti aanu shanaffaan iddoo iccitii dhoksaa dubbii waaqayyoo tokkos jedhee kan hiikamu iddootti barannu iccitii dhoksaa dubbii waaqayyoo mee waan tokkoon isinitti hima akka dubbii waaqayyoo iccitii ta'e wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 18 irraa kaastanii yoo dubbistan akkas jedha. Guyyaa dhufa gootii sanatti warra ulfaa'aniif warra oolsaniif wayyoo jedha. Amma kun amma jarana akka saayinsiitti kan kitaaba seenaa kana harmoota oolsaniif harmoota ulfaa'aniif wayyoo jedhanii kan warra akka saayinsii garuu iccitiin akkasiidha. Maali harmootatti malee warri hidhaamatti hin gaafatamanii gaafa gooftaan dhufu. Dubbichi iccitii waan ta'eef waan hin galleef akka saayinsiitti waan hiikkataniif gara dubbisaa kitaabicha sana sirraa. Harmoota ulfaa'aniif oolsaniif wayyoo kitaaba seenaarraa. Kitaaba iccitii gadi fagoo qabuudhaan garuu maal jedha? Saala dambaarra. Dubartiin dhiiran jedhu warruma ulfaa'aniif warra oolsan jedhu iccitii qabachaadha. Kanaaf ulfa jechuun ulfa cubbuuti. Ulfa daa'imaa miti. Iccitii dhalaa. Oolsisuu jechuun cubbuu barsiisuu jechaadha. Ela dubbisaa akkasii ta'a. Kanaaf iddoo kanneen kana fakkaatan dhoksaa gadi fagoo qaban tokko jennee iddootti qabnee barannu waan ta'eef naaf ijaaraa si gidduu bulee akkasin eebbisuudhaaf kan jedheef kanaaf inni ja'affaan da'oo dadhaboota. Manni qulqullummaadha da'oo dadhaboota. Kan warri gargaarsa hin qabne, warri fira hin qabne, warri fayyaa qabani namni nama abdata warri nama hin qabne garuu waaqa abdatan eessatti dhufanii baqatu? Da'oo mana qulqullummaa godhatanii baqatu. Utuu mana qulqullummaa da'oo godhatanii taa'anii jiranii inni ijoollee isaa daawwatu, saba isaa daawwatu. Akka Phexrosiif Yohaannis argee hojii ergamootaa boqonnaa 3 irratti kan qabnu seelaan akka ijee lafaa kaasee deemsa minire nama waggaa 40 sheebaa ta'ee taa'e mana qulqullummaa jira hojii ergamootaa boqonnaa 3 da'oo dadhabootaati. Karaa dabraa mii gargaarsa warri dhabdan furmaata warri dhabdan tokkaa mana kana keessa ta'a yaa'uun qabu. Maaramii koo, Mikaa'elii koo, Gabreelii koo mee dhaabbattaati tasgabbii argattu, suga argattu. Waan tokkoon isinitti majaman waggaa darbee harmee tokkotu iji isaanii hin argu bataskaana mandii Goorgisii jala taa'u jaartii dullattiidha ijoolleen ishee jala du'anii abbaan warraarraa du'anii qofa galeettiidha gaafa kaatu yaa Goorgisii koo isa si jaallatu isa siif abboomamu naaf abboomi qaatitti haalli ittiin jedhe isa siif abboomamu naaf abboomi namni wal lixeebamu jaartii kana keessa waan ka'in immoo isheen immoo qadii guutu yaa Goorgisii koo isa siif waaqa qulqullaa Goorgisii isa siif abboomamu naaf abboomati immoo namni wal lixu jaartiin bashaa mooltee galu dhadhalaalaa jaartii kana baddu baasa namichi tokko farashii bitee baddelemsi bitee lamaan saarra kaa'ee baate deema abbaan tokko chooke tajaajilu eessatti keessaa jirta jennaan hin agarreesi bataskaana Goorgisii keessatti jaartii ishee jaamaa irra bultutu waan irra bultu qabdee fuudhanii kunoo bitee keessaa fi jira mataatti baatee keessaa fiira
maal waan ta'eef manni qulqullummaadha iddoo adda boota warra achitti baqatanii akkanatti gargaara Waaqayyo. Karaa adda biraa rakkattee dhufti. Mucaa kootu maal ta'e jedhee dhufa. Jettanii gadditanii birrii buuftuufi ilaalaa ittiin dhaqee yaalamee fayyee gala. Da'oo dadhabootaati. Kanaaf iddoo akkasii jaalannuuf hin ta'u reenga. Inni torbaffaan iddoo eebbatti argamnuudha. Iddoo nagaatti argamnuudha. Jarana eebba mana kee keessaa roobuu qufnaa jedhe Daawit. Faarsaa 64 lakkoofsa 4 eebba mana kee keessaa kan roobuu qufna. Amma nuti hin beeku malee sagalee isaa gaafa kana tasgabboomnee dhaggeeffamu. Akka eebba Waaqayyo nurra bulaa jiru beektaa. Akka Waaqayyo waaqarraa sin eebbisaa jiru beektaa. Akka haati Waaqayyo xiraa sana qabdu beektaa. Silammatuun dubbadhu lasas jedhe waa dhufe nagarree mase. Agartanitti hubattanitti lasas jedhe dhufee nagar hubadhaa. Gaafa tajaajilaa yeroo duumessu gaafa bokkaan roobu gaafa tiifuu ta'u eebbatu roobaa jedhan beektan malee. Kan dhukkuba namarraa hari'u, kan nagaa namaa kennu, kan suga namaa kennu, kan namaa barakachiisu, kanatu rooba beekaa. Kanaaf manni Waaqayyo maalidha? Iddootti barakata ammaarrannee gaddu. Funaanannee miti ammaarrannee gaddu. Hunduma kan qaqqabu Waaqayyo eebbasaa nuuf alaatu. Inni saddeettaffaan mana tokkummaati. Yaa andinnat beet mana tokkummaa xiqqaadhaaf guddaa beekaadhaaf wallaalaa hiyyeessaaf sooressatu hin jedhin maaddii tokkorra lafa nyaata. Maaddii tokkorra abaluu caalaa abaluu xinnaa abaluu beekaa abaluu laalaa yaa andinnat beet mana tokkummaa. Irbaata nuyi nyaannu hundumaaf tokko ta'e kan cabee kennu. As maleessa dura iddoo biraarrattoo olaantummaa gadaantummaa jira. Addana garuu kun hin jiru. Bareedaa fokkisaa hiyyeessa sooressa dhukkubataa fayyaa injil iddoo tokkummaa. Kanaaf iddoo akkas tokkummaadhaan bilisummaadhaan jiraatan kana naaf ijaaraa jedhe. Mana jaalalaa, mana jaalalaa, mana jaalalaa. Jaalalaan maaddii tokkorraa qorrosnee nyaanna waan ta'eef, jaalalaan waliin faarfanna waan ta'eef, jaalalaan waliin dubbisaa barannee itti jiraanna waan ta'eef, dhukkuba keenyarraas maalirraas jaalalaan tokkummaan itti feenu waan ta'eef mana jaalalaati. Inni ittaanu inni kurnaffaa mana boqonnaati. Boqonnaa, boqonnaa sammuu, boqonnaa laphee iddootti argama. Jarana bara kana keessa boqonnaa dhabneerra, aara galfii dhabneerra, inni daldaalu, inni baratu, inni qotu, inni guyya bushu, inni maal ta'e hundumtuu wal qabatee maal taaneerra boqonnaa dhabne. Jarana boqonnaa lafatti argannu, nagaa lafatti argannu mana kanaa jiraa keenyaaf du'aa keenyaafis kanaaf mana boqonnaati. Lafa boqonnaatti argannu waan ta'eef naaf ijaaraa jedha. Yeroo duunus reeffi keenya kabajaan boqonnaadhaan dhufee lafanni taa'uudha. Kanaaf naaf ijaaraa singidduu buleen boqonnaa akkasii isiniif kennaa jedha. Inni dhumaadhaa kadhannaan keenya gara Waaqayyootti iddootti ol ba'u. Kadhannaan keenya harka dubaroo Maaramiin harka ergamoota Waaqayyoo iddoo gara Waaqayyootti ol nuuf ba'u. Deebii kadhannaa keenya immoo karaa isaanii dhufeen kan gurra nu qaqqabu. Fakkeenyaaf wangeela Luqaas boqonnaa 1:8 mana kana keessa dhaabateetu tajaajila gochaa jiru. Ergamaan Waaqayyo mirga isaa dhaabatee yaa lubicha Zakkaariyaas kadhannaan kee dhaga'ameera. Haadhi xaala kee tol fudhatameera. Amma kanan dhufee Waaqa biraa deebii kadhannaa keensii fidee dhufee jedhee itti mee jedha. Indoon waan ajaa'ibaa. Kanaaf iddoo deebiin kadhannaa keenyaa itti argamu. Egaa walumaa galatti manni qulqullummaan nuuf maalidhaa? Iddootti waan gaarii hojjennudha. Iddootti waan gaarii hojjennu. Jarana biyya lafaa keessaati iddoo waan gaarii hojjetan meesirratti maali? Jira. Guyyaa tokko hojjechuu dandeessu. Garuu waggaatti baraa baratti iddootti waan gaarii hojjetamu bataskaana qofaadha. Waan gaarii lallaboo waan gaarii itti hojjetamu. Jarana waan gaarii hojjechuun immoo abbaa fayyisa, abbaa gargaara. Amma manni qulqullummaa kudhan kiyaa tokko fidaatti mana isaa ijaarraa gaafa waan gaariidha. Dhalootaaf ijaarama waan ta'eef, galaan ammoo waan ta'eef amma asirratti baay'ee isinitti hin dheeressu. Jarana kitaaba qulqulluun akkana jedha warri waan gaarii hojjetani hin du'an hin jiraatu maleedha. Macaafa Maqaabiyaan 29 jaarratti immoo yaa ijoollee koo waan gaarii naaf hojjedhaa mana koo keessatti
animmoo mana keessanii fa waan gaarii hojjedhaa das nama jiru sagalee nu jedhamu. Yaa ijoollee koo warra na dhageessanii waan gaarii naaf hojjedhaa mana koo keessanii animmoo mana keessan keessatti waan gaarii ishii hojjedha. Nuti gaarii hojjenna jenna jallaa ta'a. Garuu waan gaarii hojjetee hundumaa gaarii kan nu ta'u mana Waaqayyoo keessatti kan hojjennu. Kanaaf singidduu bulee jiraadhee gaariin akkasiniif ta'u mana koo naaf ijaaraa kan jedheef kanaaf jecha waan tokko isinitti himuun kanumaan gabaabsa. Harmee tokko ture. Matsaafa Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 hanga 7 irratti maal jedha beektu? Na dhaggeeffadha callisaa kana. Matsaafa qulqulluun Phaawulos warra Galaatiyaadhaaf barreesse 6 lakkoofsa 7 irraa kaasee hin qoosinaa, hin geessinaa, Waaqayyo kan itti qoosan kan itti geessan miti erga jedhee booda namni waanuma facaasee hammataa jedha. Inni jireenya hafuuraadhaaf hojjetee facaasu jireenya bara baraa galfata. Inni hojii foonsaaf sasatee hojjetu saturaa jecha sanarraa du'a galfataa jedha. Asirra dhaabatee waa isinitti hima. Manni qulqullummaa mudduu waan gaariitti hojjennu waan ta'eef akkas jedha. Harmee tokkotu ilma tokko malee hin qabu. Ilmoon ishee kana mana barumsaa deemee jira. Qofaa manatti walitti gadi baati. Waanuma argattu kanaan yeroo hundumaa ganama bittillee lama toshiti. Bittillee lama toshitu kana sagalee Waaqayyoo baratteetti waan ta'eef jaartii iyyeetti isheedhaa gadi ollaa ishee tokko jiraayyuu bittillee tokko isheedhaa babadura keessi dhatte rarraaftee keessi tokko bishee dinaati. Yeroo hundumaa akkana gooti waan gaarii ta'a. Maaliif waan gaarii akkasii gochuun gaarii akka ta'e mana Waaqayyootti waan baratte. Jennaan maal goote harmeen kun amma teessee yeroo turtu jaartiin ollaa isheetii kun yeroo isheen dubbisuu dhattu bira qabdee gaafa akka galateeffattu. Maarree waan gootan namaaf na galateeffachuu ni dabala akka godheefi jettuun yeroo baay'ee jedhan jedha kan namaarra kan Waaqayyootu caala. Kan namarra kan dubaroo maaramiin sin galateeffachaa dhossaa godhaa waan gootan. Seexanatu itti bu'uu jalqabe gaama jaartii. Amma kun dubartiin kun yeroo hundumaa akkanan kennaaf nan galateeffattu illeedha. Eenyu abbaan kana naa kennu jettee ni yaafanne illeedha. Amma kana booda daabboo kana kennuuf jettee waan gaarii hojjechuu jalqabde akka addaan kuttu maaltu mataa isa seexan. Waan gaarii gaafa hojjetan namatti naafa waan ta'eef. Waan gaarii hojjechuu jalqabdan addaan hin kutinaa. Akka addaan kuttan kan godhu seexana. Nurraa ifatu Waaqayyo jedha. Yaa waan nurraa ifatu jedhaa qaba. Amma jaartiin kun waa tokko yaadde amma summitti naqee tanani daabboo kanatti naqeen ka'aaf nyaattee aduutu jettu. Amma dhattee summii suuqeedhaa bittee itti dhattee laachuuf gaafa jettu namummaan ishee ollata. Maaliif wantichi waan badiisaa waan ta'e. Ollachaa matti dhatte. Dhattee lafa keessi harki ishee geessi kaayechuu siraata. Yommuu kanaa maalan ta'ee damammoo maalan ta'een amma nama kana ajjeesee mootummaa Waaqayyoo nan dhaalamoo nan abaaye warri nama ajjeesan mootummaa Waaqayyoo nan dogoggore nan balleesse jettee sattinatti kana fuutee dhattee shindibiti keessa buufte. Waanan kana godheef Waaqayyo na adaba. Maal gochuun narra yaataa itti bo'uu jalqabde mamu maal tokko na godhee jaallattee jarana amma namni kaleessa dheengadda waan gaarii godhu boodarra hamaa gaafa jiru jaallateen seenaaf. Isinis kaleessa waan gaarii dubbachaa turtanii waan gaarii gochaa turtanii gaafa laxxaqanii jiramee waan biraa hojjetu kadhadhaa jabeessaa gaasana afuraamaa sin seeneera. Amma jaartiin kun maal tokko na godhee maaluma kana yaadee maaluma kana godhee jettee diraattee booda maal godhuu jettee amma of adabuun qabaa jette. Bittilee laftee amma kun silaa kan gootu. Lama toshiitii tokko jaartii tokko ishee bira amma san amma tokko hafe kana jaartii kanaaf hangeessa. Bira darbeen immoo duba bira. Dhaqee waan hin balleesse gaabbii gala nissaa gala naadhiis waaqi jedheen kadhan sagada naaf kennan jettee amma tokko sa'aafe sana jaartii sanaaf geessitee akkuma sana gootu bira dabartee bu'aa badaskaara. Maal taate waan itti bu'ee hin beeku akkanan godhe akkana yaade akkanan godhe jette. Sun akka godhe immoo akka godheeran immoo kanarraa muun fayyoon gaabbii gale malee jedhee dhufe nagii kaa'e. Abbaan kun kadhatanii fi kitaaba daggamanii fi Waaqayyo si haa eegu jedhe. Lakka daabboo isheen geessu kana jaartittee nyaatamti. Daabboo isheen achitti rarraaftu kan nyaatu nama biraa. Nama akkamii jechuu dandeessu
nama naafa nama goboota tokko jiru. Amma yeroo isheen keessa deebitu eegee matii dhaqee fuudhee nyaachatu. Isa gaafa kanaa garuu isheen geessutu guyyaafattee yeroo isheen turtee geessitu eegeetu edda fudhatee booda fudhatee lagatti gadi bu'ee dhaqee lagatti miiccadhee achumaan immoo nyaadhee bishaanicha dhuga jedhee lagatti miiccachuudhaaf lafatti gaafa gadi ba'u mucaan tokko bishaan sana bukeetti dhufee jiru. Mucaa kana lafarraa kaasee miic mucaan kun mucaa eenyuti? Mucaa jaartii sanaati. Mucaan jaartii sanaatu barumsa galaa jiru. Bishaan cinatti beelli qabee ururiin eegufee jiru. Isa lafaa qabee kunuunsee lafaa kaasee daabboo sana cabsee afaan kaa'ee akka mucaa jaartii kanaa ta'e beeka waan ta'eef gara jaartii kanaatti fide. Maal yaa fide? Maal mucaan kee karaatti bishaan bukkeetti du'ee daabboo ati naanaatte sanan fuudhee kenneefiin lubbuutti deebisee fidee dhufee daabboo isa kam? Daabboo sati mana jaartii jala keessu sana jaartiitu nyaata miti kana fudhatee nyaachaa ture. Sababii qoonqoomoo beektaa ati jaartiin keessa jaartiin mana garre waan ta'eef natu fuudhee nyaachaa ture. Amma isaa ammaa kana immoo fuudhee lagatti gadi bu'ee laga taa'ee nyaata gaafa jiru mucaa kee kufee jiraayyuu mucaa kee nyaachisee ittiin fayyisee fide jaartiin mataa qabatee jagadhiise. Maaliif iyyiti beekti ma? Maaliif iyyiti? Amma tuusa sumbiitti naqxe sana sashinti beetii keessa buufte sana geessee ta'ee inni nyaatee du'a jechuudha. Mucaa ishee nyaatee du'a. Isatti dhaga'ama reefu lakkaa waan hamaa hojjechuunis mataa abbaa fi gaarii gochuunis mataa abbaa fi amma waan mucaa sanaaf gaarii godhee laadhe sun mucaa koo naa fayyisee galata kee sillaasee godhe gurbaa waan taa'e dubbee. Jaartiin mistira waan gotu waan beektuuf jarana amma jiraattanitti waan gaarii hojjedha. Waan gaarii hojjechuun maal namaa godha waan ta'eef du'arraa nama oolchu. Egaa waan gaarii hojjechaa turtan dhiiftanii amma hojjettanii jennaan nama du'a qopheeffachaa jirtu beeka. Namni gaarii hojjechaa ture yoo deebi'ee hamaa hojjete lakkaa'amu jedhe xaafame jira. Maxaafa Raajii Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 20 kaasaa laala. Gaarii keessatti fuuf hamma dhumaatti hamma gaafa dhufanitti gaarii hojjedhaa jedha waan ta'eef. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 3:13 irraa akkas jedha. Lammaffaa Tasalonqee 3:13 irraa yaa obboloota koo yaa michoota koo hin dadhabne hin dhuffinetu hin jedhin waan gaarii hojjechuun ni baay'inaa jedha. Jarana waan gaarii hojjennu sun maalidha? Zikrii zakkaruun waan gaariidha. Humnoo fi qabeenyoo fi kudhan keessaa tokko laatanii mana waaqaa ijaaruun waan gaariidha. Waan gaarii caalu mana waaqaa kan ijaaru mana waaqayyo kan caalu miti. Kanaafuu singidduu bulee jiraadhee akkan sin eebbisuudhaaf mana qulqullummaa koonaaf ijaaraa. Iddoo fayyina keessan ijaarradhaadha. Inni dhuma. Egaa isa kan akka goonuuf kadhannaan dubaroo Maariyaam eegumsaan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo waadaan tolota wareegamtootaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Isa dhageenye kana Waaqayyo lapheetti nuuf haa qabsiisu. Ija bareedaa 30, 60, 100 naqannee dhaaltuu mootummaa isaa faarfattuu maqaa isaa akka taanuuf Waaqayyo abbaan keenya arjummaa isaatiif nu haa dandeessisu. Yaa Waaqayyo nu gargaarii jedha. Yaa Waaqayyo nu gargaarii jedha. Gaarii akka hojjennuuf gaarii nu barsiisii jedha. Xumura keenya bareechi jedha. Waaqayyo xumura keenya bareechee sagalee isaa dhageenye kanaan warra dhukkubsanu nu fayyisee warra gaddinee jiru nu jajjabeessee warra laafne nu cimsee warra fagaanne nu dhiyeessee warra kunne nu kaasee egaa Waaqayyo warra jabaanne jirru haga dhumaatti nu dhaabee dhaaltuu mootummaa isaa faarfattuu maqaa isaa guyyaa boodaan nu haa taasisu. Akkuma duumessa isaa nurra qabe nagaa isaa nurra haa qabu. Habaafamtuu bara kanaa yaadduuf yaaddessaa bara kanaa nu haa oolchu. Galateeffadhaa galanni Waaqayyoo taate. Egaa namoota warra gaarii godhan eebbisee tanan gara keessanitti ci'aa. Eliyaas Hundaa Daaqun Malkaamuu tajaajilaa mana kanaa caalbaasii bitaa turaniin